Hai akkam jirtu har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'a haala kamiin akkamitti akka tuutoriyaalii dalaguu dandeettan mobaayila keessan qofa fayyadamuudhaan kompiitara osoo hin fayyadamin laaptooppii garagaraa osoo hin fayyadamin mobaayila keessan qofa fayyadamuudhaan bifa salphaa ta'een haala kamiin akka tuutoriyaalii fi akkasumas viidiyoo garagaraa haala kamiin akka dalaguu dandeettan isinitti mul'isaa. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun irraanfatina. Viidiyoo kan ammoo like godhuudhaan jalqabaa isin jedha. Viidiyoo kan ammoo haala gaariidhaan akka irraa barattanii fi akka jaalattan abdiin qaba. Bifa salphaa ta'een waan ta'eef appilikeeshinii sadi qofa fayyadamuudhaan kan viidiyoo kana dalaguani. Asiin dura chaanala kanarratti tuutoriyaalii garagaraa dalagaa ture. Keessattuu barumsa irratti xiyyeeffatuudhaan dalagaa ture jechuudha. Viidiyoowwan sanniin hunda isaatu kan dalageen mobaayila kiyya fayyadamuudhaani. Kanaafuu isinis haala kamiin akka dalaguu dandeettan isinitti mul'isa jechuudha. Kanaafuu na wajjin tura. Jalqaba irratti appilikeeshinii sadan kanneen nu barbaachisa. Inni jalqaba sketch on pdf isa jedhu kana. Inni lammaffaa ammoo pixel lab appilikeeshinii jedhamudha. Sadaffaan ammoo CapCut'dha jechuudha. Isaan kanneen nu barbaachisa. Isaan kanneen qofa fayyadamuudhaan tuutoriyaalii garagaraa akkasumas suuraawwan garagaraa irratti viidiyoo warroonni waraabuu barbaadanis isaan kanneen fayyadamtanii hojjechuu dandeettan jechuudha. Viidiyoowwan an dalage asiin dura kan an dalage sanniin yoo ilaaltan viidiyoo kompiitaraan dalagameen waluma fakkaataa jechuudha. Kan moobaayilaan dalagameen fakkaatu. Haala kamiin siistam kam fayyadamee akka hojjedhe isinitti mul'isa. Hanga xumuraatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Jalqaba irratti wanti nuti godhuu qabnu baariiwwan dalgaratti agartan kana kan duubatti deebisnuun kana kanniin jechuudha. Isaan kanniin jalqaba irraa balleessuu qabna. Akka moobaayilaan waraabamaa jiru akka hin mul'isneef jechuudha. Isa kan irraa balleessuudhaaf ammoo maal goona gara siitingii deemna. Siitingii erga seenne booda bakka saarchi jedhu kanatti maal goona system navigation jennee barreessina. System navigation erga jennee barreessine booda haala kanaan isa kana nuuf fidaa jechuudha. Isa kanarratti erga dhooyne booda system navigation isa jedhu kana keessa ni seenna. System navigation kana keessa filannoowwan lamatu jira jechuudha. Inni jalqaba 3 button navigation isa jedhudha. Mallattoowwan jalatti argitan kan inni jechuudha. Isa irra jira amma garuu isa qalleessuudhaaf ammoo gesture navigation isa jedhu kana filannaa jechuudha. Isa kana erga filannee booda akkuma argitan haala kanaan irraa nuuf badaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana argachuu dandeenya jechuudha. Sketch isa jettu kana keessa seenuudhaan appilikeeshiniiwwan kanneen sadan isaaniitu teelegiraama chaanala kiyyaa irra isinii kaa'aa jechuudha. Teelegiraama seenuudhaan erga seentanii booda saarchi irratti itiyoo istuudaantii jettanii yoo barreessan haala salphaa ta'een argachuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen achirraa argachuu dandeettanii appilikeeshiniiwwan sadan kanneen keessattuu pixel lab isa jedhu kana isa kan argachuu dandeettan jechuudha. Play Store irraa garuu ammoo CapCut fi sketch kan argachuu dandeettanii. Kanaafuu isa kan argachuudhaaf achirra seentanii barbaaduu dandeettan jechuudha. Kanaafuu isa kana keessa erga seenne booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Erga nuuf fide mallattoo gubbaratti agartan sadii kana tuquudhaan open isa jedhu kana keessa erga seenne booda PDF irratti hojjechuu barbaannu san ni filanna. Erga isa filannee booda fakkeenyaaf ani isa kana filadhee jira. Erga filadhee booda haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Appilikeeshiniin kun kalarii garagaraa qaba. Kalarii haga barbaanne add godhuu dandeenya. Kalariiwwan kanneen ammoo bifa isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha akka barbaannetti. Fakkeenyaaf bifoota kanneen keessaa saayizii isaallee haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf isa magariisa bulee fakkaatu kana irratti yoo dhahu haala kanaan bifa barbaadeen akka barbaadetti barreessuu danda'a jechuudha. Isa kanas bifa kanaan guddisnee yoo barbaadne xiqqeessine haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Saayizii isaa xiqqeessuudhaaf yookiin ammoo kalarii isaa jijjiiruudhaaf akka barbaadnetti jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kana yoo jijjiiruu barbaade irrumatti isumarratti tuqadha. Erga tuqee booda
maal godha lakkoofsa tokko bakka argaa jirtan kana irratti saayizii isaa jechuudha. Inni kun saayizii isaa haala kanaan yoo barbaanne guddisuu dandeenya, yoo barbaanne immoo haala kanaan xiqqeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf 3 irra haaluma kanaan yoo barbaanne hanga 100tti guddisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mee xiqqeeshuma guddisee isinitti haa mul'isu, 4 irra kaayee haa mul'isu. Fakkeenyaaf 4 irra yeroo kaa'utti haala kanaan naaf guddataa jechuudha. Haala kanaan barreessuu ni danda'a. 4 irra kaa'amee jira. Yoo barbaade immoo xiqqeessee barreessuu danda'a jechuudha. Bifa kanaanis xiqqeessee haala kanaan barreessuu danda'a. Inni bira ammoo kalariiwwan kanneen jijjiiruudhaaf ammoo isuma irratti tuqee maal godha bakka kalarii qabu kana irratti tuqaa jechuudha. Erga tuqee ammoo bifa barbaade irratti haala kanaan filatuu danda'a jechuudha. Bifa naaf ta'u irratti ilaalee bifa kam akka barbaadaa jiru yookiin ammoo bifa kam akka jaaladhu filadhee isa kana irratti haala kanaan barreessuu danda'a jechuudha akka barbaadetti. Kanaafuu isa kana haala kanaan sirreeffatuu dandeenya. Isa kana ammoo waraabuudhaaf maal godhuu qabna? Akkuma argitan inni kun ammoo irraa haquudhaaf haala kanaan isas yoo barbaade xiqqeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf haala kanaan yoo barreesse isa kana haala kanaan irraa haqachuu danda'a. Isa kana ammoo akka mul'anne yoo barbaanne kanneenis dho'isuu dandeenya jechuudha. Maal goona tuqama 3 gubbarra jiru kana tuquudhaan full screen isa jedhu kana yeroo tuqnu haala kanaan irraa badaa jechuudha. Garuu ammoo kan nuti irra deeffanne sun kan haqu kana irratti waan deeffadhee jiruuf isa irra jira jechuudha. Yoo isa irraa balleessuu barbaade ammoo haala kanaan kalarii irratti deeffatuudhaan maal godha ammas deebi'ee full screen isa jedhu kana irratti deeffadhee bifa kanaan barreessuu danda'a jechuudha. Isa kana waraabuudhaaf ammoo maal godhuu qabna? Jalqaba irratti mallattoo haixuu kana irratti deeffatuu qabna. Isa irratti erga deebisnee booda maal goona full screen isa jedhu kana irratti tuqaa jechuudha. Erga san irratti tuqee maal godha? Maaliif wanni isa irratti deeffadhuuf screen record godhuudhaaf waan ta'eef screen record godhuudhaaf ammoo gubbarraan haala kanaan waan gaddeeffadhuuf yeroo gaddeeffadhu akka ittiin barreessineef yoo barbaade haixuu kana irratti deeffadhaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf kalarii irratti yoo kan deebisu ta'e yeroo akkana godhu irratti barraa jechuudha. Kanaafuu akka irratti hin barreessineef maal godha haixuu kana irratti deebisuudhaan haala saniin gaddeeffadhee maal godha screen record screen isa jedhu asirraa soqadhee yoo kan asirra jiraatu taate haala kanaan asirraa soqadhee maal godha kun akkuma argaa jirtan gubbaa kana irratti jira. Kanaafuu isa irratti erga tuqee booda deebi'ee haala kanaan record naaf ta'a jechuudha. Amma waraabaara. Kanaafuu erga asitti deebi'ee ammoo kan waraabaaru kana dhaabee ammas maal godha as keessa deebi'ee kalarii irratti deeffadhaa jechuudha. Kalarii barbaade irratti deeffadhee ammas full screen isa jedhu irratti deeffatuudhaan san booda waraabuu kiyyaa ittuma fufaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan erga waraabee booda waan barbaade asirratti akka barbaadetti hojjechuu danda'a. Asirratti waan barbaade barreessuu danda'a jechuudha. Akka barbaadetti hojjechuu danda'a jechuudha asirratti harkuma kiyya fayyadamuudhaan. Kanaafuu erga isa kana waraabee geessee booda ammas maal godha isa kana save godhuudhaan isa kana keessaa hin baha jechuudha. Erga as keessaa bahee booda ammoo amma maal godha amma steppiin itti aanu CapCut seenaa. CapCut erga seenee booda new project bakka jedhu kana tuquudhaan viidiyoo reef hojjedhisan maal godha isa irratti dhahuudhaan haala kanaan isa kana erga seenee booda sagalee qannafadha, sagalee itti dabalaa jechuudha. Sagalee yeroo irfoona waraabu waan xiqqaatuuf kanaafuu sagalee san guddisuudhaan akkasumas akka sagaleen biraa kan nama jeequ yoo kan jala jiraatu taate wantoota garaagaraa kan sagalee xixiqqoo tan nama jeeqa yoo kan jiraatan taate isaan sanniin reediyoos irraa godhuudhaan haala saniin sirreeffadha jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana haala kanaan naaf fidee jira. Isa kana haala kanaan erga naaf fidee maal godha haala kanaan isa kana irratti dhahatuudhaan foormaatii isaa inni sirreeffadha. Erga sirreeffadhee booda sagalee dabaluudhaaf maal godha isa irratti erga tuqee booda vooliyuum bakka jedhu jira. Vooliyuumii kana tuquudhaan amma meeqarra jira? 100 jira jechuudha. Kanaafuu hanga 1000tti jira waan ta'eef hanga 1000tti haala kanaan guddisuudhaan haay akkam jirtu har'a kan nuti ilaallu grade 9 unit 1 wajjin ilaallachuudha. Kanaafuu hanga xumura viidiyoo keenyaa wajjin turuu hin irraanfatina. Isa kana jalatti wantoota hedduu ilaallachuudha. Jalqaba irratti
godhuudhaan haala kanaan erga naaf bulate. Hai akkam jirtu har'a kan nuti ilaallu grade 9 unit barbaade wantoota biraa as keessa editii hedduu qabaachuudha editingii. Kanaafuu isa kanniin hanga akka barbaadetti edit erga godhee booda maal godhaa export godhuudhaan haala kanaan viidiyoo kiyya save godhadhaa jechuudha. Pixel Labitti deebi'achuudhaan Pixel viidiyoo kiyya xumuree jira amma wantoota garaagaraa barbaadan isin edit godhuu dandeettanii kanneen akka subscribe maal kanneen itti dabaltanii edit godhachuu dandeettanii. Kanaafuu amma ani isinitti mul'isuudhaaf waan ta'eef Pixel Labii kana keessa wanni an dhaquuf ammoo maaliifi thumbnailii hojjechuudhaaf jechuudha. Thumbnailii kan hojjedhuun Pixel Labii kanaa fi thumbnail jechuun namoonni hedduun ni beeytanii thumbnailiin viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo tokko yeroo YouTube irratti gadhiiftu upload yeroo gootutti suuraa ati irratti hidhattu jechuudha. Suuraawwan qabamaachisaatu suuraa sanniin footoo sanniin haala kamiin akka edit gootan Pixel Labii kana fayyadamuudhaan jechuudha. Isa kana fayyadamnee maal goona edit goona jechuudha. Jalqaba irratti haala kanaan nuuf fida erga haala kanaan nuuf fidee booda isa kana irratti tuquudhaan akka barbaadetti sirreeffachuu dandeenya. Fakkeenya jalqaba irratti maal godhuu qabna tuqaa sadii gubbaratti argitan kana erga tuqnee booda image size isa jedhu kana irratti tuqna. Erga isa irratti tuqnee bakka kana tuquudhaan maal goona YouTube thumbnail isa jedhu kana irratti dhoofna jechuudha. YouTube thumbnail irratti erga dhoofnee booda okay godhannee haala kanaan nuuf sirreessaa jechuudha. Amma kalarii garaagaraa irratti hidhatuu barbaada waan ta'eef kalarii sanniin haala kamiin jijjiiratuu danda'a. Garuu dalgaa kana dhufuudhaan haala kanaan jirachuudha. Isa kana irratti erga dhahee booda kalar isa jedhu kana keessa seenuudhaan kalarii kana keessa seenuudhaan bifa barbaade filatuu danda'a jechuudha. Kalarii barbaade haala kanaan filatuu danda'a. Yeroo barbaade ammoo giraadiyantii isa jedhu kana irratti dhahuudhaan haala kanaan bifa kanaanis bifa kana fakkaatuun hojjechuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf giraadiyantii kanneen irratti erga dhahadhee booda haala kanaan isa kana erga irratti dhahadhee booda maal godha suuraa yoo itti add godhuu barbaade bifa eda'uu fakkaatu tana isa kan erga tuqee booda from gallery isa jedhu kana irratti dhahuudhaan fakkeenyaaf jalqabuma irratti jira isa kana irratti haala kanaan erga dhahadhee booda haala kanaan xiqqeeffatuu danda'a yoo barbaade haga barbaade xiqqeeffadhee maal godha isa kana raayitii godhadhaa jechuudha. Raayitii erga godhadhee booda bakka barbaade haala kanaan yoo barbaade zoom godhee yoo barbaade ammoo xiqqeessee yoo barbaade ammoo haala kanaanis isa kana tuquudhaan haala kanaan jijjiiradhee bakka barbaade kaayatuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bakkuma kana yoo kaayadhe amma barreeffama garaagaraa irratti barreessuudhaaf ammoo jaluma kana yoo dhufne kana irratti yoo tuqne teekistii isa jedhu jira. Teekistii kana haala kanaan barreeffachuu danda'a. Yoo teekistii hin barbaadin ammoo poetis inni jedhu kun jechoota garaagaraatu jira jechuudha. Jechoota garaagaraa motiveeshiniidhaaf ta'an isaan kanneen kan barbaade irratti filatuudhaan haala kanaan kaayatuu danda'a jechuudha. Isa kana yoo barbaade haala kanaan kaayatuu danda'a. Yoo barbaade ammoo as tuquudhaan bifa eda'uu fakkaatu tana eda'uu ta'an tuquudhaan teekist isa jedhu irratti dhahee san booda maal godhaa tan bi'irii fakkaatu tana gubbarratti tan argattan tana tuqaa jechuudha. Isii erga tuqee booda kunoo haala kanaan teekistii kana maal jedhaani waan barbaade jedhee irratti barreeffadhaa jechuudha. Grade 9 maatis unit 1 jedhee fakkeenyaaf haala kanaan erga barreeffadhee booda okay jedheeni haala kanaan bakka barbaade kaadhaa jechuudha. Isas haala kanaan yoo barbaade ammoo isa kan tuquudhaan bakka qusatuudhaaf yoo barbaade haala kanaan kaa'atuu danda'a. Isa kana haala kanaan erga guddifadhee booda maal godha ammas kalarii isaa jijjiiradhaa jechuudha. Isa kana irratti erga tuqame kalarii isaa jijjiiruudhaaf maal godhaa isa jettuna keessa seenuudhaan haala kanaan as keessaa filadhaa jechuudha. Isa kana as keessa kalarii isa jedhu kana filadhee bifa barbaade haala kanaan filatuu danda'a jechuudha. Yoo barbaade ammoo maal godhaa isa kanas akka barbaadetti saayizii isaa asiinis dabaluu danda'a. Akkasumas wantoota garaagaraa haala kanaan asirraa
itti dabalatu dandeettan jechuudha. Haala kanaan erga isa kana hojjedhee geessee booda maal godhaa isa kana export godhadhaa jechuudha. Export isa jedhu kana erga tuqee booda save to gallery isa jedhu jira. Isa kana save to gallery erga godhee booda haala kanaan save naa ta'a jechuudha. Haaluma argaa jirtaniin bifa kanaan gara gaalaariitti save naa ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo upload godhutti isa kana fayyadamuudhaan mallattoo kana akkuma argaa jirtan suuraa kana fayyadamuudhaan maal godhaa YouTube irratti upload godhatu danda'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kiyya isa kana fakkaata. Viidiyoo biraa haala kanaan kan isin dalagu yoo barbaaddan komentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumas viidiyoon kun hagamta akka isinitti tole komentii jalatti naaf barreessuu hin irraanfatinaa. Wanni isin galle yoo kan jiraattu taate immoo karaa komentiitiin na gaafadhaa isin jedha.